Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayitii OMN isiniif dhiyeessa. Qophii kana karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan Solomon Namarraati. Daawwattoota keenyaa kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Ani immoo Solomon Namarraati kan qopheessee isinii dhiyeessu. Guyyaa irraa kanaa dhimma gidduu kana naannoo Oromiyaatti ta'e keessaayyuu waa'ee walgahii dhaabolee siyaasaa 14 fi warra ogeeyyii aktivistoota abbootii gadaadhaa fi keessummoonni garaagarii akka isaan dhiyaatanii irratti mari'achaa turan argitaniitu jirtanii. Xiyyeeffannoon keenyaarraa waa'ee walgahii sanaa yeroo ta'u akkasumas immoo waa'ee gidduu kana dookumantariin darbaa jiru waa'ee namoota hidhamanii namoota gidduraa arganii sana ilaalchisee wanta itti buunee irra ilaallutu jira jechaadha. Kanatti dabalatees dhiyoo Oromiyaa har'a maal keessa akka jiru borii maalitti adeemaa jira rakkoon uummata keenya irra gahaa jira. Wanti kun ijoolleen barataa hin jiranii qotee bulaan qotataa hin jiru naggaadeen nagadataa hin jiru. Kun immoo miidhaa ammamii fiduu qaba. Kanaaf naannoo sana rakkinni jiru furmaata argachuu akka inni qabu irratti waliin haasa'uudhaa fi namoota lama qabatteetiin dhiyaatee jira. Akkuma isin beektan Dr.Benyaa Dhugaasaa fi Obboo Israael Sabbooqaati baga nagaan dhuftan. Nagaan beektu Solomon. Tole egaa buloota koo yeroo baay'ee gaatti deddeebinee haasofne irraa wanti gidduu kana naannoo Oromiyaatti dhaaboleen siyaasaa Oromoo ol ga'anii waa'ee Oromoo irratti akkamittiin waliin hojjechuu qabnaa, rakkoo Oromoo keessa jiru kan akkamitti hiikuu qabnaa, walitti adeemuu qabna kan jedhu irratti mari'achaa turan jechaadha. Karaa baay'eedhaan hundumti keenya itti gammanneerra dhugaa haasa'uu fennaa ta'e karaa koo itti gammadeerra walgahiin akkasii jiraatee namni waliin taa'ee yaada ol jijjiiruun ol hubachuu yaaluun baay'eetti barbaachisaadha jechaadha. Jalqabbii gaariidha jechaadha. Keessaayyuu namni tokko maal jedhee akka sana taa'ee kan haasaa ture kuni guyyaa bilisummaan Oromoo itti dhufaatii ishee itti jalqabamteedha kan jedhee kan inni lafa kaa'ee jiraatu jechaadha. Maaliif dhaaboleen siyaasa Oromoo walii isaanii gidduutti shakkii uumuun wal loluun rakkoo kana hundumaa kan fide waggaa 27 darbe keessa rakkoo uummata Oromootti kan fide hidhaaf ajjechaa beelli qabeenyaa saamamuun biyyaa ari'amuun ukkaamsamuun kan hundumaa kan fide dhaaboleen siyaasaa gar tokko goruu dhawaachuudhaan ol loluu isaaniirraa kan ka'edha jechaadha. Walumaa galatti akka poozitiiviitti inni ilaalanii mee utuu dhimma sakaanitti utuu hin seeniin mee keessummoota kootiin isaan immoo akka isaanitti ilaalan hin gaafadhaa hordofaa. Dr.Benyaa akkamitti ilaaltani mee gabaabsi? Galatoomi Obbo Solomon akkuma tu jette wanta gaariidha. Yeroo baay'ee jechaa jirru beektee rakkina biyya keenyaaf falli hannam tokko miti. Yookiin immoo hantuuta tokkos miti. Paartiin tokkos fala kennuu hin danda'u ta'a. Garuu falli biyya keenya gara fuuldaatti deemsuu danda'u karaa adda addaa irraa waggaa dhufee walitti cuunfameeti ija qabaatee qara qabaatee gara fuulduraatti deemuu danda'a. Ani achirratti kan arge beektaa har'a qofaas miti. Har'a eeyyee nagaa boosuutu jira. Nagaa boosuun immoo iyyuu ijoolleen keenya waggaa ta'anii waggaa warri abbootiin isaanii waggaa ta'anii wajjin haasa'an waggaa arganii abbootiin keenya akkasittiin garaagarummaa isaanii irratti mari'ataniiti murteeffatu jedhaniiti ijoolleen sammuu isaanii keessatti guddata. Kuni boruu Oromiyaadhaaf karaa banaafi. Akka aadaa Oromootti, akka gadaa Oromootti deddeebi'uudhaaf tattaafachuu keenya nutti agarsiisa wanti kun. Kanaafuu wanta jajjabeessamuu nutti jirudha. Wanta haasoo sanarratti kan ka'e hundumtu kan nama boonsudha. Hundi isaanii jajjabaatanii ammas gara fuulduraatti haasa'uu qofaa miti. Isa haasan kanas akka jiruurra oolchan jajjabeessuun fedha. Maaliif dhumarratti waa'ee paartii miti naan tursu beekte waa'ee fedhii Oromooti. Fedhii Oromoo iddoon gaasisuudhaaf tokkummaan Oromoo Ellis
tokkummaan Oromoo ilaalcha isaa ifichate gar tokkotti yoo luucca'e uummata Oromoodhaaf faladha. Halagaan nurratti rorrasaa ture yookiin nurratti rorrisuudhaaf qophaa'uudhaaf sodaa guddaadha. Kanaafuu uummanni keenya akkuma kanaan duras dhiibbaa gochuun isaanitti jiru itti fufuun itti jira. Paartiileen immoo walitti dhufan kun isa jedhan kana isa wajjin walii galan kana jiruurra oolchuun isaanitti jira. Kuni boruu Oromoodhaaf boruu Oromiyaadhaaf hedduu barbaachisaadha. Guddina dinagdeedhaaf, guddina poolitikaadhaaf, guddina aadaa Oromoo keessatti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef wanta jajjabeessamu nutti jirudha jechuun barbaadeedani. Israa'el akkamitti ilaalta? Gaariidha Solomon. Akkuma beekamu gaati jalqabumaa kaasee Oromoon kan inni cabe tokkummaa dhabiinsaan akka ta'e seenaarraati hubanna. Cabinsa Oromoo isa jalqabaa lola abbichuuf galaan gidduutti uumameeti kaasee Oromoon ergii cabeeti Oromoo lamaan addaan fo'anii isa tokko yommuu inni dadhabu meeshaatti kennuudhaan isa tokko gargaaranii jabinatti uumanii akka Oromoo walirratti ka'u gochuudhaan mootoliin Shawaa Oromoota naannoo abbichuu fi galaan ergii wal rukuchiisanii humna isaanii dadhabsiisanii booddeedha kan isaan duula isaanii isa dhumaa Oromiyaa irratti kan geggeeffatan. Akka nama gaazexaarra hojjetu tokkotti waggaa baay'eedhaaf kan hin falmine tokkummaan Oromoo akkaataa inni itti ititu irratti Oromoon tokko ta'ee qabsoo isaa gara fuulduraatti adeemsifachuudhaan mirgi Oromoo, mirgi dimokiraasii uummata Oromoo, abbaan biyyummaa uummata Oromoo akkaataa inni itti dhugoomu irratti akka Oromoon qabsaa'uudhaaf yaaliin godhamaa ture tokkummaa Oromoo ijaaruudhaan. Egaati yeroo jalqabaaf dhaaboleen Oromoo 14 yommuu yeroo darbe kana walitti dhufanii wajjin haasa'anii wanti nuti dhageenye illee gara hundaatiin kan baay'ee nama jajjabeessudha. Dhaaboleen hundumtuu tokkummaan hagam akka inni barbaachisaa ta'e irratti haasa'aniiru. Haalli kun fuulduree Oromoodhaaf karaa akka inni haxaa'aa jirudha kan inni mul'atu. Kanaafiyyuu walga'ii dhaabolee Oromoo kun arfanii yeroo darbe walitti dhufan kana akka ijoo dubbii Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabsoon Oromoo akkaataa inni sadarkaa tokko gara fuulduraatti adeemeetti natti mul'atan. Gaarii Obboo Israael achumaan imee sittiin deebi'a. Profeesar Qophii Gombisaa wanta inni kaase keessaa tokko wanta nuti yeroo darbe waliin mari'an ejin ol fakkaata. Marii geggeessine ejin sun maa inni Oromoon ideoloojiin Oromoo eessa jiraarra. Intarestii tokko yookiin immoo ilaalcha tokko qabaa dhaaboleen siyaasa Oromoo. Uummata Oromoo viizinii tokko qabuu kan jiru irratti mari'achiifnee turre jechaadha. Waan kanaan kan ol fakkaatu wanta inni mari'achiise keessaati inni guddaan tokko waa'ee national interest Oromoon qabaachuu kaaseetu haasaa jira. Waa'ee national interest keenya qabaannee jennaan walii wajjin hojjechuun nu rakkisu. Akka dhaaba siyaasaatti garaagar ta'anii jiraachuu ni malla. Ilaalcha garaagarii qabaachuu malla. Garuu national interest inni qabaannee wanti nuti hojjennu nutu eeriyaa sanarra kan inni ta'u. Sigalee kanaaf wanti ol nu lolchiisu hin jiru. Kanaafi dimokiraasiin inni jedhu gaaffiin Oromoon duraan kaasaa tures kan inni deebii argatu yoo isa kana national interest kana develop goone karaa siyaasaan komiitiin tokko dhaabatee iddoo tokkotti mareedhaanii teenyee innaa ijaarre fakkaataadha. Akkamitti ilaaltame? Ilaamee Oromoon hin barreeffanne maleessaati amma national interest akka national interestiitti yookiin fedhii waliigalaa Oromoon waliigalaan qabu tokko lafa jira ammallee. Wanta sanati waraqatarra kaa'uu yookiin immoo formaal akka ta'e tokkotti akka Oromoon hundumtuu sanaaf dhaabbatu irratti walta'iinsa uumuu yoo ta'e irraa kan hafe afaan Oromoo irratti
non-negotiable jedhama. Egaati biyyi Oromoo biyyi Oromiyaan non-negotiableedha. Fakkeenyaaf kanatti fudhachuu dandeessu Booranaatti yeroo waa'ee investmentiitiin summiin lagatti nam'ee uummatarra balaa geessisu lafti naannoo Finfinnee jiru yommuu inni maqaa investmentiitiin Oromoo buqqisee halagaaf hirmaa turetti Oromoon waliin wanta walii mallatteesse hin qabu garuu Booranaati hamma Beegiitti Mattuuti immoo hamma Wallootti Oromoon bakka jiru hundumaatti wal duukaa socho'eeti wanta sana fuuldura dhaabbachuudhaan akka mirgi Oromoo kabajamu godhe. Wanti sun konsensasii yookiin national interestiin barreeffamee lafa jiru yookiin barraa'ee lafa taa'ee irratti walii galeetu hin ta'ini Oromoon akkasumaan uumamumaan wanta waliin qabu tokko qabaan. Wanta waliin qabu sanatti irratti yommuu halagaan dhufee irraa mulquudhaaf sochii godhu wal duukaa kahuudhaan mormii isaa agarsiisa. Haaluma kanaaniti master planning Finfinnee akka inni reversed ta'u akka inni teellaatti deebi'u akka inni hojii irratti hin oolle Oromoon baay'inaan naannoo Finfinnee irraati buqqa'iinsi isaa akka inni itti hin fufne akkas gochuudhaan dhaabee teellaatti akka inni deebi'u godhe. Kanaafiyyuu haalotiin akkasii wanta Oromoon waliin qabu wanta Oromoon waliin dhabe wanta baay'eetu jira. Wantoota sana walitti qindeessanii dhugumayyuu akka Profeesar Hisqeel jedhe qindeessanii lafa kaa'anii irratti walii galuun barbaachisaa ta'a. Wanti suni sagantaadhuma dhaabolee siyaasaa Oromoo keessattiyyuu ijoo ta'ee kan mul'achuu danda'u yoo sana of keessaa hin qabu ta'e dhaabi Oromoo tokko akka dhaaba Oromoo hin taanetti kan inni fudhatamu yoo sana qabaannee sun immoo dhaaboleen siyaasaa Oromoo sana sagantaa isaanii keessatti lafa keewwatanii national interest Oromoo irratti walii ta'uu walii wajjin hojjechuu fakkeenyaaf sanyii biyya Oromoo Oromiyaa sanyii afaan Oromoo sanyii sirna gadaa sanyii aadaa Oromoo fi kana fakkaatan baay'eetu jira wanta Oromoon irratti walii galu wanta Oromoon irratti tokko ta'u sanarratti hojjechuun hin danda'ama sirriidha kun wanta barbaachisuudha amma haala amma jirru keessatti. Dr.Benyaa achumaan itti dabaliiti isumaan amma isa gaafate national interest jedhu sanatti fakkeenyaaf tokko kan inni kaasee Oromoon yeroo dheeraaf aangoo qabaataa hin turre. Yeroo jalqabaadhaaf gara aangootti dhufe. Kan ammoo uummati keenya kan biraanii warri diinaa Oromoon bulchuu hin danda'u Oromoon lola jaallataa gara fuulduraatti maqaa nu balleessaa turanii. Kana historical intinii isaa jin akka sirna gadaatiin amma akkaataa isaatiin warra Habashaa kun Oromoo cabsanii psychological ajjeesaa dhufanii yeroo darbe irratti haasa'aa turre namoota kan biraa jini inni teessee ilaaltu waan ol fakkaatu sitti fakkaatu akkamitti ilaalame. Galatoomi. Duraan durtee keessatti gara booddaatti si deebisuu barbaada waa'ee waliigaltee warri paartooleen godhan kuni. Kaasuun ture keessan kaasiin bira darbee tokkotu jira. Beektee miidhaa nurra ga'e miidhaa uummata Oromoo irraa geessise halagaani waliigalteen isaanii qofaan waliigalteedhaan wajjin hojjechuun isaanii qofaan balaan gaaga'amni uummata Oromoo irraa ga'e suni uummanni Oromoo akka inni bayyaannatu gochuu danda'a beektaa. Maal jechuu barbaadeeni bosonni yoo ibiddi gubee bosonni sun badee yoo bosona sana dhiiftee uumma isaa deebi'ee wayyaannatu danda'a otoo nagaa argate namni biraa dhaqee hin qoosa'u ta'e horiin itti nam'ee waan hin godhu taanaan bosonni uumma isaa deebi'uu hin danda'a beekte. Garuu akkuma sanatti immoo tolfamee yookaan inni tokko muka murachuudhaaf inni tokko maal gochuudhaaf ta'e bosona sana lafarraa balleessuu hin danda'ama. Kanaafuu waliin galtee isaan uuman kuni nagaadha uummata Oromoo keessatti nagaan kun immoo
uummanni Oromoo akka inni bayyannatuuf isaan gargaaraa jechuu barbaadaniitaniin. Gaaffii keessa nama faalatu gan deebi'u. Beektee yeroo baay'ee warri poolitikaa leadership inni jennu suni leadership jiruun isaanii gochi isaanii tokko maal inni seete beektaa? Hawaasa kana fedhii hawaasa kana walitti qabaniiti karaa qabsiisu. Karaa maal jechuudha? Achi beekte national interestiin suni achi beekte ideoloojiin suni karaa qabsiisu. Balaan hamma ummaa kana ummata keenya irra ga'ee ummata Oromoo akka leadership gaggeessitoota hooggantoota akka hin qabaanne goosisanii karaa adda addaatiin. Uummanni hoogganaa qabu, gaggeessitoota qabu, karaa qaba beektee karaa bakka deemu qaba. Leadership in fact vision warra waa argu jechuudha beektee waa arganii barbaachisaadha ta'e karaarra maquu yoo barbaachisaadha ta'e immoo itti maquudhaaf. Achi keessatti barbaachisa gaa hooggantoonni ideoloojii yookiin immoo national interest sana consistency building godhanii garatti fuulduraatti akka isaan deeman gochuu danda'a hawaasa tokko. Yoggaa akkas godhani humna kee mancaasuurraa humna kee xiyyeeffatteeti bakka barbaadetti bakka cabsuun sitti jirutti cabsitee bakka bal'ifachuun sitti jirutti immoo bal'ifattee deemuu dandeessa. Gaafas fedhii kee hawwii kee bakka barbaadde geeffachuu dandeessu. Warri Habashaa mootummaa Minilik Haayile Sillaasee Dargii Wayyaanees fedhiin isaanii inni guddaan tokko ajandaan isaanii inni guddaan tokko Oromoon hooggana akka baafatu hin barbaadani. Hooggana isaa kanaaf ari'u, hooggana isaa kanaaf ajjeesu, hooggana isaa kanaaf torcharii godhu. Yeroo kanama maal godhu seete beektaa? Korraaptii godhu iyyuu, amantiitiin immoo jaanjessu iyyuu, yookiin immoo dubartoota isaan itti heerumsiisaniiti isaan qabatu. Kuni maal gochuu barbaadaniini Oromoon hooggana qabaatee waadhitichee akka gara fuulduraatti ajandaa ansaa kan ta'e qabaatee gara fuulduraatti hin deemne gochuudhaafidha. Kana keessatti maal jedhuun bira immoo Oromoon of gaggeessuu hin danda'u, biyyas gaggeessuu hin danda'u waan jedhu hin himuuni. Eessaa dhufaa? Beektee garbummaa fi bilisummaa sammuurraa dhufa. Yoo uummata kanatti of ijaaruu hin dandeessan jedhanii yoo amansiisanii of ijaaruu hin danda'anii jechuudha. Biyya hoogganuu dandeessan yoo jennee amansiisanii hoogganuu hin danda'anii jechuudha. Uummanni Oromoo garuu kana beekee of ijaarummaa isaa akkatti of ijaaru qarootiin beekumsaatiin han utubame yoo godhee of ijaare ofiisaas laga ce'aa tulluu qaxxaamuruu danda'a, rakkina isaadhaaf fala barbaaddachuu danda'a, ollaa isaadhaafis immoo nagaa buusuu danda'a. Fedhiin Oromoo biyya sana keessatti naannoo sana keessatti nagaan jiraachuun fedhiin Oromooti. Kana gochuun danda'a Oromoon. Kana gochuun itti jiru wal qindeessuutti jira, wal ijaaruutti jira. Yaada hawwalii galan irratti xiyyeeffachuu danda'u nutti jira. Adda addummaa keenya kaawwannee bakka irratti walii galluuf sana irratti immoo walii galle yoo hojjenne uummata Oromoo rakkina har'a keessa jiru keessaati. Hiphina har'a keessa jiru keessaati baasuun ni danda'ama. Biyya adda addaa keessatti akka deemnee arginutti hanjireenyi isaanii wayyaa'ee jiru qindaa'anii wanta hojjetaniif rakkina isaanii afaan isaan fala barbaadatan wanta qindaa'anii hojjetaniif mootummaan isaanii eliitiin isaanii fedhii isaanii tiksuudhaaf wanta tattaafatanidha. Kanaaf uummanni keenya ajandaa tokko qabaatee
ideoloojii tokko qabaate bakka tokkorratti yoo ititee gara fuulduraatti deeme biyya sanaadhaaf naannoo sanaadhaaf fala guddaa ta'uu danda'a jechuu barbaadetaniin. Gaarii Israa'el amma yeroo isaan walitti qabaman kana yaada tokkotu sammuu keessa deddeebi'a ture. Iddoon teessee ilaaltu amma seenaama keessatti uummati Oromoo innaa fudhatte warra 16th century seenaa fudhatte yeroo Minilikii seenaa fudhatte yeroo Dargii seenaa fudhatte isa dura seenaa fudhatte jechaadha. Akkaataa Oromoon itti cabsamee gadaan itti diigamee aangoon itti dhufee ilaaltee yeroo wayyaanee seenaa fudhatte waggaa 27 darbe kana seenaa fudhatte. Oromooni gara warra kaanii gore Oromootu gara warra Tigireessa ta'u gara warra Amaaraasa ta'u Oromootu Oromoo cabsa malee achi deebi'ee lola malee jarri kun gara Oromoo goranii yeroo isaan Abashaa cabsan hin jiru yeroo isaan Tigiree cabsan hin jiru yeroo isaan maal godhan hin jiru jechaadha. Isaantu Oromootu asii takka yeroon taa'ee yeroon deebisee yaadu maa inni rakkinni Oromoo maaliif Oromoomatu garas gorii achi Oromoo cabsa malee warri kaan maaliif gara Oromoo goranii achi tokkoon isaanii hin argite. Haala sana yeroo ilaalu amma immoo yeroo Oromoon dhufee akkasitti ol gahee taa'ee haasa'ee waliin mari'atu dhaabadhee ilaalee dananii wayna minute tarii waa hubachaa jirraa gara tokkotti deebi'aa jirraa seenaarraa kaanee waggaa 27 darbeerraa kaanee amma isa kana deebinee hubachaa jirraa jedheetii yaaduttis ka'e immoo maa akkamitti ilaaltamee? Ilaa fayyaa ta'es Oromoon. Yeroo kaan caalaa yeroo kamiyyuu caalaa Oromoon amma ogeeyyii karaa hundaa beektota karaa hundaa namoota bebbeekoo qaroo ta'an yeroo inni itti horatedha yeroo amma keessa jirru kun. Kanaafiyyuu rakkina Oromoo yeroota darbanii baroota darbanii jaarrolee darban kana keessa Oromoo rakkina ga'aa ture kana seeraan qoratanii namoota uummata isaaniitti rakkinni keenya kana ture akkasiiniti immoo cabne ammasichi falli jiru tokko taanee tokkummaatiin wal bira dhaabbannee gara fuulduraatti socho'uu duwwaa akka ta'e yerootti karaa hundumaa barnooti kennamaa tureeraan. In contrary sanaan faallaa sanaa immoo warri diina Oromoo tahanii tokkummaan Oromoo akkaataa inni irratti diigamu irratti Oromoon akkaataa inni adda ta'e irratti Oromoon amantiitiin ilaalchaan aadaatiin loqodaan adda akka inni ta'e tokko bal'isanii himuudhaan Oromoo gargar facaasuu yookiin garaagar bittinsuudhaaf yaalii isaan gochaa turan yeroo waggootii 27 darban keessatti akka gaariitti hubannee jirra ammallee ilaalaa jirra. Waan gara biraa dhiisiiti interview guyyaa guyyaatti miidiyaa Habashaatiin dhiyaatu yoo hin hubatta ta'e wanti gaaffiin isaanii crafted kan inni ta'u akkaataa itti Oromoo bittinneessu irratti. Hojiin isaanii kan inni qindaa'u Oromoo gargar bittinneessuu irratti. So wanti kun qabsoon kun karaa lama adeemaa jira. Inni tokko Oromoo addaan caalaa bittinneessuudhaaf karaa fedhe karaa hin beekamne tokkoon ammayyuu Oromootti dhimma ba'anii Oromoo cabsuudhaaf yaaliin jira. Inni yoo dadhabame immoo karaa fedhe miidiyaan isaaf dhaabbate tokkummaa Oromoo diiguudhaaf dhaabbate qabsoo Oromoo busheessuudhaaf dhaabbate dhaabolee Oromoo isa tokko irratti kaasuudhaaf kan dhaabbatan Oromoo keessatti dhaaba siyaasaa soso'aa jiru tokko hadheessuu maqaa balleessuu yookiinis immoo sobaan maqaa xureessuudhaan Oromoo gidduutti wal dhibdee fi wal amantaan akka inni badu gochuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa ture ammallee gochaa jiruun. Sana hundumaa bira darbeeti Oromoon kan inni gara tokkummaatti dhufuudhaaf qabsoo gochaa jiru. Oromoon tokko ta'uuf qabsaa'aa halagaan immoo Oromoo addaan bittinneessuudhaaf itti qabsaa'a. Qabsoon amma Itoophiyaa keessa jiru kanumadhaan.
Maanni yoo tokko Oromoon yoo tokko ta'e warri aangoo biyyattii nuuf mala jedhanii waggootii baay'eedhaaf yaalii gochaa turan gara aangoo sanatti akkaataa hin dhufne waanta beekaniif tokkummaa Oromoo diiguu, Oromoo addaan facaasuu, Oromoo irratti kaasuu kana hamma dhumaatti hamma lubbuun isaanii keessaa baatutti hamma afuurri keessaa fixattutti kana itti fufu. Kanaafiyyuu Oromoonni amma beektoti Oromoo especially amma akkaataa itti Professor Isqeel dhiyeesse akka Dr. Asaffaan fa'aa kun wanta tokkummaa Oromoo irratti baay'ee beektoti Oromoo hedduudha. Warri qormaata irratti hundaa'anii tokkummaa Oromoo akkamitti ijaaruun akka isaaf malu irratti warri hojjechaa jiran baay'een isaanii kan irratti Oromoo walitti fiduudhaan maalirratti Oromoon akkaataa inni itti walitti dhufuu qabu isuma sila jenne kana konsensasii Oromoo gidduutti uumuudhaaf hojjechuun barbaachisaadha. Hojiidhuma sanatu amma fiixa ba'eeti gaatii yeroo kana keessatti tokkummaan Oromoo gara sadarkaa tokko gara fuulduraatti warri mootummaa keessa jirullee Oromoo qabsaa'ota Oromoo warra bakkee jiran gara ofiitti walitti sassaabuudhaan yookiinis immoo isaanillee bira dhaabbachuudhaan tokkummaan kun yoomiyyuu caalaa Oromoodhaaf amma barbaachisaa ta'uusaa kan isaan himaa jiran. Maaliif haala amma jirru kana keessatti tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadhaan. Oromoon haala kana carraa amma keessa jiru kana carraa nagaatiin tokkummaa isaa ijaarrachuu danda'u kana bira taree yookiin dhabee jennaan rakkina hamaatu nu mudata. Kanaafiyyuu dhaaboleen siyaasaallee kana baraniiru karaa adda bilisummaa Oromoo, karaa OFEKO, karaa dhaabolee jiran hunduma isaanii dhaabolcha biyya bulchaa jirurraatiillee yaadi dhiyaatan gaafas dhiyaatan suni yaada ijaaraa, yaada Oromoo walitti fidu, yaada tokkummaa Oromoo itichuudhaaf bu'uura gaarii ta'e wanta ta'eef haalli kun kan waan yoo itti fufeeti Oromoon yeroo xinnoo keessatti humna gaanfa Afrikaa ta'e as ba'een abdadhaan karaa kootti. Baay'ee gaarii. Dr.Benyaa Dhugaasaa maatii bu'uuti. Historical background masaatii kaasee utuu ilaaluu dandeessi amma ta'e maaliif inni Oromootu gara Ormaa bira goree Oromoo lola malee Ormi Oromoo bira goranii warra isaanii lolan. Uummati keenya hubachuu qaba kana maaliif yoo kana hin hubannu ta'ee gara uummataa keenyatti dhaabnee wayidamine maaltu geggeeffamaa jira jechuun baay'ee nu rakkisa. Yeah, that's a good point. Maal goota seete? Gabaabadhumatti yeroo goobanarraa kan fuudhe. Goobanni maalii fi Minilikii wajjiniitiin dhaabbatee Oromoo cabsuu dhaqe. Waan lama sadii keessa jira. Tokko akkuma kanaan dura fuudhe nama Bazzaabbe jedhamu tokko wajjiniin hojjetaa ture Goobanaan. Bazzaabbii kun Minilik irratti otoo wal lolanii zinnaara nama qabatee deemu, hidhatee deemu, waggaatti dhokaasanii zinnaara isaa sanatti itti qabatte. Ibidda sanarraa kan ka'e du'e namtichi kun. Maal jedhanii himanii fi maaramtuu ibiddatti qabsiisee ajjeesee Bazzaabbii ni jedhan. Goobanni amantii sana keessa wanta jiruuf kana darbee deemuu hin dandeenye. Kun akkasittiin karaa amantaa sana namatti dhufuu jechuu barbaadetaniin. Lammaffaa han ammayyuu yeroo tokko keessa wal'aansoo wal qabnu tokko gandummaatu jira. Minilikii fi Goobanaan ganda dhiyoodha walitti dhiyoodha isaan. Gandummaa sanatti yaaduutu dhufe. Kanaaf Minilik wajjin dhaabachuu dhaqe. Ammoos fakkeenyaaf naannoo karaa Bahaayyuu Somaaliin maqaa amantaatiin gootee uummata Oromoo irratti dhimma ba'uu tattaafatte. Innis ammoos waa'ee amantaa sana qabataa olsii fida beekte. Gaafa kaanii mooyaanee numa maal goote? Warra waraana dargiidhaaf loluu warra hin barbaanne warra harka isaanitti kenne
sodaachiftee sodaa qofarsu miti beektee brain washing sammuu dhiqxee akka isaan ishee jalatti wayyaanee jalatti meeshaa ishee ta'anii isaaniif hojjetan isaan qopheessaniiti uummata Oromoo irratti bobbaasan. Maal jechuu barbaadeen? Yoo wanta kana yoo hubannee irraa barannedha tokkummaa Oromoo sana teksina malee yoo kanan hubachuun baanne dabarree baruma baraatiin achuma keessatti of arguuf malla. Uummanni Oromoo amantaatiin yaaduun balaa inni qabu kanaan arguu nutti jira. Uummanni Oromoo gandaan yaaduun balaa inni qabu achirraa darbee achirratti argee irraa barachuu nutti jira. Dhumarratti maal taasise beektaa? Yoo tokko taane mirga keenya eegfachuu dandeenya. Qabxii tokko irratti, ideoloojii tokko irratti, ajandaa tokko irratti yoo wajjin hojjenne gara fuulduraatti deemachuu dandeenya. Hunduma keenya amantaa tokkoo miti, hanganda tokkoo miti, hawwaloo. Ta'uudhaaf baannaan garuu akkuma yeroo Minilik kophaatti nu fixe, uummata keenya fixe. Yeroo Haayile Sillaasee kophaatti gabbaarii uummata keenya gabbaarii taasifate. Dargiin dargaggoota Oromoo keessi tokko irratti maannaan jettee taniitii tokko waa'ee qeerroo Oromoo kana waraanatti fudhatan kana. Haadha re'ee taanee jette dubartiin kun. Haadha re'ee maali jennaan? Haati re'ee ilmoo ishee eenyu gurgurataa eenyu qolataa hin himattu. Nuyi dubartoonni haadhuma re'ee taane ijoollee keenya nu jalaa fuudhanii waraanaatti nu jalaa fixanii. Kun yeroo dargiiti. Yeroo wayyaanis wanti kun itti fufe. Otoo walii galee Oromoon walii galee ajandaa tokko jalatti otoo bobba'eera ta'e lakki jechuu danda'a ture. Ijoollee Oromoo waraana irratti dhuman. Ijoollee Oromoo dhukkuba adda addaatiin dhuman. Hedduu isaanii har'a of biraa qabaachuu dandeenya ture. Rakkina uummanni keenya har'a feesii gochaa jiru. Baay'ee isaadhaaf fala barbaaddachuu dandeenya ta'a ture. Kanaafuu tokkummaa sun barbaachisaadha. Akkuma obboleessi koo jedhe amma jijjiiramni ammaa kun eessaa dhufe? Tokko muuxannoodhuma keenya irraati baranne. Hawaasni keenya muuxannoo isaarraa. Qophaa dhaabadhee bu'aa maalaan argadhee muuxannoo sanarraa argateera. Lammaffaa barumsa. Barumsi maal jedhu knowledge is power jedhan beektee. Beekumsi humnadha. Humna ta'e maal gochaa jira? Uummata Oromoo humnaan walitti fidaa jira. Walitti fiduun isaa kun immoo maal fidaa? Uummanni Oromoo ajandaasaa bakka barbaadetti eenyu wajjin haasa'ee kanan barbaada. Kana naa kenni, kana fudhadhu jechuu ni danda'a. Achi keessatti gaafasi uummanni Oromoo kan ulfina argatu, kan kabajaa argatu, kan mirga argatu. Even jireenyi isaallee kan wayyaa'uu fi danda'u gaafasidha. Kanaafi uummanni Oromoo warra politikaa gaggeessaniinis lakki dhaabadhu tokkummaa irratti hojjedhu jechuun wanti jiru. Maaliif dhumarratti warra politikaa warra gaggeessu miti, warra LC miti rakkina keessatti saaxilama. Uummata keenya sanatu rakkinatti saaxilama yoo tokkummaan sun dhibee gaaga'amni dhufe. Keessumaati dubartoonni keenya har'aatii booddeeti qooda guddaa isaan fudhachuu nutti jiru. Kanaafi yoggaa balaan dhufu beektaa balaa kana akkatti namni fudhatu humnaan fudhata beektee humnaatiin balaa isatti dhufe isa tokkotti dabarsa. Fiizikaalii dhiirri dubartii irraa humna qabeessa waan ta'eef balaa dhufe dubartii irratti dabarsuuf ka'a. Kanaafuu dubartoonni keenya of ijaaranii warri politikaa gaggeessanii nagaadhaaf tokkummaadhaaf akka isaan hojjetan dirqisiisuu sana keessatti qooda fudhachuun baay'isee barbaachisaan ta'uuf. Maaliif at the end of the day dhumarratti isaantu ba'aa guddaa isaa baata.
ijoollee rakkattu yeroo baay'ee dubartootatu ijoollee bira jira. Rakkina adda addaa irratti isaan irratti miidhaansaa dhiibbaansaa guddata. Kanaafuu otoo gaaga'amni biraa lammaffaa hin dhufiin jeequmsi lammaffaa Oromoo keessa otoo hin dhufiin warra siiqqee dubartoonni adda durummaatiin fudhatanii akka wanti kun gara fuulduraatti deemu gochuudhaaf qooda keessan baawun sinitti jira jechuun barbaadetanii. Galatoomne Israa'el amma egaa gara bulammaatti dabarra haasaa bulammaa keessa. Wanta ni arge tokko taa'ee yeroo ilaalu dhiphina tokko keessatti arga baay'ee karaa baay'eedhaan waan ilaalcha garaagarii qabaachuu malla. Ideologically yookiin siyaasa yookiin approachii tokkoon. Garuu akka ilmoota Oromoo tokkotti obboleessi kee taa'ee waan dhiphina keessatti argitu sitti dhaga'ama. Marii isaa keessatti wanta argu karaa hundumaatiin rakkina keessa akka jiru argisiisa jechaadha. Naannoo Oromiyaatti amma kiraayisiin garaagarii ka'e. Akka kiraayisis maneejimentiitti jirra malee gaaffii Oromoo deebisuudhaa fi qophiiyyuu hin jalqabinuu jirraa jedha. Garuma isaa yaaduu hin dandeenye jedha. Diinoti keenya akka nuti isa yaadne nu godhu. Waa'ee Oromoo akka nuti yaadneedhaafiti naga takka karaa Booranaa jalqabu, karaa Gujii jalqabu, karaa Somaalee jalqabu, karaa dhiya Oromiyaa jalqabu. Kun hundumtuu waan ba'aa isaaniitti ta'e natti fakkaata yeroo ta'e haasasarra wanta nu wadhu keessaati. Kanaafi kottaa waliin hojjenna waan jedhee iyyata dabarfataa jiru fakkaata akkamitti ilaalta? Sirriidha. Akkuma beekamu akkuma sila duraan dubbanne. Sagaleen kee jechuudha. Akkuma duraan dubbanne. Jarreen biyyattii kana bitaa turanii yookiin aangoo siyaasaa biyyattii kana dhuunfatanii turanii yommuu yerootti Oromoon amma aangootti ol ba'e fakkaatu kana Oromoo takaaluudhaaf karaa adda addaa tarkaanfii baay'ee fudhachaa akka isaan jiranii horii baay'ee akka isaan dhangalaasaa jiranii yeroo darbe marii keenya yeroo darbe irratti haasofneerra. Dhugumaan jarri kuni Oromoon akka inni humna ta'e as ba'u hin barbaadan. Isaan qofaa miti of biraatiif firoota baay'ee qabu. Namoota jaroota garee Oromoon akka humna ta'e aangootti ol hin baane yookiin immoo aangoo biyyattii kanaa akkaataa gaariitti biyyattii kana akka inni geggeessuu hin dandeenyeef danqaa itti ta'an baay'eetu jira. Kanaafiyyuu rakkina karaa Beenishaangul ka'e akkuma kanaan dura dubbanne humnoota diinaatu keessa jira. Inni jala murree bira darbuu keenya na yaadadha. Karaa Somaalee Harargee keessatti Baaleetti Booranatti rakkina uumame hundumaaf jarri kun akka isaan duuba jiranii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee himameera. Itti aansuudhaan miidiyaan isaanii propagaandaa bal'aa guddaa ta'e tokkotti adeemsisaa jiru. Maaliif humna aangoorra jiru kana milkii dhoowwachuudhaaf akka injifannoo hanqaaqu gochuudhaaf Oromoo gidduutti illee akka wal amantaan hin jirre gochuudhaaf yaalii isaan hin yaalle hin jiru beektaa. Kanaafiyyuu yoo iyyata isaa karaa danda'amu obbolammaan uummata Oromootti dhiyeeffateera ta'e dhugaa qaban jedhan karaa baay'ee. Maaliif akka Oromoo tokkootti saksasiin Oromoo biyyattii kana keessatti hin barbaadamu. Ilaa wal dhibdee aangoo irratti wal falmii Oromoo gidduu jiru yoodhuma dhiisnee bira dabarree amma warri aangoorra jiran kun aangoo amma qabatanii jiran kana fuulduratti fudhatanii biyyattii kana fuulduratti adeemsisuudhaaf akka isaan hin dandeenye illee tattaaffii baay'eetu karaa adda addaa irra jira. Fira haa fakkaatu malee miidiyaan adda addaa Oromoo irratti wanta bobba'ee jiru fakkaata. Especially yommuu amma ati yeroo murna Oromoo tokko irratti ololli adeemu yoodhuma wanti isaa humna mootummaarra jiru ta'uu baate illee karaa adda addaa dhaqee akkaataa inni itti mootummaa kana hubutu jira.
uummati akkaataa uummati mootummaa jiru irratti abdii dhabu gochuudhaan naannoo adda addaa keessatti uummati Oromoo nagaatiin ba'ee akka hin galle gochuudhaan mee waa gara biraadhuma dhiisnee mootummaan amma aangoorra jiru kuni gibira uummatarraati sassaabachaa jira oo inni walaa gaafatu. Dhuguma gibirri sassaabamaa jira. Uummati buqqa'e kun gibira kaffaluu ni danda'a. Qotee bulaan Oromoo amma gibira kaffaluu ni danda'a. Naannoo jeeqamsi naannoo jeeqamsi jiru kana hundumaa keessatti mootummichi akka gaariitti function gochaa jira. Caasaan isaa inni gara gajjallaa mootummaa isa gararraa biyya geggeessaa jiru diiguudhaaf yaalii inni gochaa jiru sunoo hammam mootummaa kana hubeera. Hammam immoo uummata Oromoo rakkina keessa buuseera. Mee kana immoo walitti qabdee ilaaltu iyyatee obbo Lammaa dhugaa fakkaataan. Kanaaf iyyuu tokko badiin isaanii iyyuu jira gaati. Maali mootummaa kana caasaa isaanii sirreeffachuun kan isaan irreeru uummatatu dhaqee sirreessaaf osoo hin ta'in akka mootummaatti caasaa mootummaa kan diriirsu sirreessu hoogganuun irra jiru mootummicha aangoo irra jiru waanta ta'eef kun dirqama isaaniiti kanaaf itti gaafatamni kan mataa isaanii ta'an. Gara biraatti gaaffiin Oromoo egaa sana duwwaa miti beektaa. Bulchiinsa gaarii obviously mootummaan tokko munni biyya bulchu bulchiinsi gaariin irraa eegama sana gochuudhaaf immoo caasaan isaa gararraati amma gajjallaatti inni diriire suni sirnaan hojjechuu qaba akka kanaan dura irratti haasa'aa turretti immoo mootummaa kanaaf caasaan inni gara gajjallaa wanta diigamaa jiru fakkaata mootummaa kana diiguudhaaf illee wanta tattaaffii guddaarra jiru fakkaataan. Maaliif jarri mootummaa kana keessa jiran gara gajjallaa caasaan inni gara gajjallaa warra lafa gurguraa turedha warra Oromoo hidhaa turedha warra Oromoo ajjeesaa turedha warra aangoota wayyaanii duraanii bira dhaabbatee uummata kana hedduu dararaa turedha. Jarri kuni karaa fedheyyuu taanaan gooftoliin isaanii warri duraanii sun akka isaan aangootti deebi'aniifiti qabsaa'urraa kan hafe akka Oromoon aangootti ol ba'u aangoo Oromoo amananii fudhachuudhaaf fedhii hin qaban. Kanaafiyyuu iyyati isaa sirriidha. Akka natti mul'atutti gaati karaa hundumaa tokkummaan Oromoo inni amma mul'ate kuni ituu akka amma waltajjiitti tokkummaatiin as ba'e kana itti fufeeti iyyata obbo Lammaadhaaf deebii kennaa deemuu danda'a. Maaliif tokkummaan Oromoo rakkina Oromoo keessa jiraniif furmaata tokkodha. Tokkummaan Oromoo humna Oromoo iticha. Tokkummaan Oromoo waraanni mootummichaa, waraanni federaalaa, waraanni mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa akka inni eegu, nagaa akka inni eegu, biyyattiin kun qotee bulaan biyyattii kana keessa jiru akka inni qotatu inni daldalullee nagaatiin akka inni daldalatu karaan daandiin banamiin namni nagaatiin akka inni sossoo'u gochuudhaaf haala mijeessa. Kanaafiyyuu dhuguma gaaffii Oromoo irratti waan gochuudhaaf xiyyeeffachuudhaaf hin dandeenye ta'a. Garuu baay'een isaa kanaaf eenyuun komatu gaati. Amma gaaffiin jiru dhuguma gaaffii Oromoon dhiyeessuuf irratti xiyyeeffatanii sana deebii kennuudhaaf hojjechuu dadhabaniitu abidduma dhaamsaa turree jedhan. Sana gochuu isaanii fi badii ofii isaaniif hojjetantu jira beektaa. Isaanumti mataan isaanii uummata kana tokkummaan kun it's too late. Isa amma hojjetan kana jalqaba akka aangootti dhufaniin akka qabsaa'oti baay'een dhaaboleen siyaasaa Oromoo baay'een biyyatti deebi'aniin waltajjii kan duraan dursa mijateera ta'eeti haalli amma biyya keessatti fokkataa dhufe sun mataansaa sirraa'uudhaaf carraa guddaatu jira tureen. Sana kan gochuun irra ture dhaabolee siyaasaa sun ta'een mootummicha biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa giddu galeessaa, mootummaa federaalaati. Maaliif mootummaan federaalaa OPD'n amma biyyattii isatu geggeessaa jira.
Oromiyaa isatu bulchaa jiran. Kanaafiyyuu itti gaafatama isa guddaa kan mataa isaatii raawwachuu dadhabbiinsaan rakkina uumameef gaaffii Oromoo deebisuudhaaf teellaatti hafuu danda'eera. Kanaafiyyuu tokkummaan Oromoo mataansaa gaaffii Oromoo keessaa isa tokko bara. Isa tokkoof isa guddaadha iyyuu. Oromoon si'a baay'ee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee tokko ta'an nutti kottaattiin jechaa jira. Kanaafiyyuu rakkina biyya Oromoo keessa jiru, rakkina gaanfa Afrikaa keessa jiru, rakkina Itoophiyaa keessa jiru furuudhaaf Oromoon tokko ta'eeti nagaa biyyattii biyya Oromoon keessa jiraatu sana keessatti biyya Oromoo keessatti nagaan bu'ee biyyattii maaliif nagaan biyya Oromoo keessaa maaliif murteessaa ta'a sitti fakkaate nagaan biyya Oromoo keessaa seentariin ikoonomii biyyattii kanaa Oromiyaadha bara. Seentariin poolitikaa biyya kanaa Oromiyaadha bara. Ikoonomiin biyyattii kanaa kan inni sosso'u baay'ee isaa qabeenyaa Oromoo keessa jiruudhaani. Kanaafiyyuu Oromoon nagaa hin qabu taanaan ikoonomikaalii biyyattiin kun guddinaaf gara guddinaatti adeemuu hin dandeessu. Oromoon nagaa hin qabu taanaan mootummaan biyya bulchu tokko biyyattii kana bulchuu nagaatiin biyya kana bulchuudhaaf hin danda'u. Kanaafiyyuu poolitikaan biyyattii kanaa jeequmsa keessa seena. Kanaaf tokkummaan Oromoo furmaata ta'a waa baay'eedhaaf. Kanaaf ituu achirratti hojjetaniiti iyyata amma dhiyeessaniif yookiinis immoo dhugumayyuu gaaffii Oromoo deebisuu hin dandeenye jedhani tanaafiyyuu deebii ta'uu danda'a. Maaliif tokkummaan Oromoo gaaffii isa guddaaf isa jalqabaati. Tokkummaan Oromoo sabaxiinsa yookiin immoo nagaan Oromoodhaaf isa jalqabaati. Kanaafiyyuu sanarratti ituu caalaa waa hundaa caalaa nageenyaa fi tokkummaa Oromoo irratti ituu hojjetaniiti sun gaaffii Oromoo deebisuudhaaf karaa banaa isaaniif illee haala mijataa uumaa jechuudha. Kana kan koo. Galatoomii Israa'el. Dr.Benyaa amma isuma Israa'el kana Dakaasi keessatti Dr. Lammaanii kan inni kaase tokko waa'ee ikoonomii rakkoo ikoonomii biyyattii keessa jiru kaaseeti jira. Amma fakkeenyaaf gara Oromiyaa dhixa Oromiyaa naa fudhatte karaan cufaadhaa inni nagadatee waa buusaa hin jiru, inni qotu qotataa hin jiru, inni baratu barataa hin jiru. Waan hundumtuu gara fuulduraa kun gara kamitti deemaa jira? Beelatu dhufaa jira naannoo sana kan jirutti yoo deemaa jira jechaadha. Rakkoo kana kaaseera. Waa'ee rakkina siyaasaa dhaabolee siyaasaa gidduu jiran kaaseera. Waa'ee security crisis, waa'ee nageenya uummata keenyaa gara Somaaleetiin gara hundumaatiin kaaseera jechaadha. Kan yeroo kaasu garuu xiyyeeffannaa xiyyootu karaa hundumaatiin nutti darbatamaa jira. Kan isaan barbaadanii naannoo Oromiyaa keessatti nagaan dhibee nagaa loliinsa yookiin jeequmsa Oromiyaa keessatti kaasanii Oromoon yeroo lolu mootummaa kana immoo dhiibanii gara isa kaleessa dinnee dhufne sanatti nu deebisuu barbaadu. Kanaaf waliin hojjennu harka olaa qabannu kan jedhu akka obboleessi koo Israa'el kaase immoo kanaaf immoo kan karaa bane isaani rakkina kana hundumaaf. Akka bilisummaa Oromoo galee waan irraa olii galanii bakkaan ga'uu hin danda'ama ture. Utuu walii galan ta'e salphaa ture jechaadha. Olamantee jabeessa jechaadha. Amma olamantee dhabuun ol shakkiin kun isa waggaa 27 dhabeetu ammayyuu rakkina uumaa jira gidduu sana keessa. Kanaaf waan garaagariitiin immoo gadi ba'anii uummatatti haasa'uu, dhaabolee siyaasaatti haasa'uu, ofitti isa kaanii akka guddifachaatti isa kaan immoo akka kan biraatti ofirraa dhiibuu walitti qabuu kanatu jira jechaadha. Kanaaf akkamitti ilaaltameeti kana? Galatoome rakkinni jiru akkuma obbo Lammaanuu kaase yoo manni barumsaa ijoolleen hin naqdu taate gara fuulduraa Oromoodhaaf balaa guddaadha. Uummanni Oromoo har'aan qotu taanaan boru nyaachuu hin danda'u jechuudha. Yoo kana immoo ta'e uummanni yoggaa dadhabe yoggaa beela'e manni barumsaa dhibamee ijoolleen yoo barachuu dhabde uummanni Oromoo dadhabaa deemaa jechuudha. Uummanni Oromoo akka dadhabaa deeme halagaan irratti irreessa jajjabeeffataa deema. Kanaafuu balaa guddaa waan ta'eef hamma danda'amu godhanii nagaa buusanii inni qotu akka qonnaa isaatti deebi'u ijoolleen barattu akka mana barumsaatti deebitu gochuun baay'isee barbaachisaadha. Hani obbo Lamaan kaase gaaffii isaa rakkina akkasii kana argee wajjin hojjenna jechuun isaayyuu keessa ogummaa guddaa tokkoon arga beektaa.
maalin ogummaa keessa beektee warri literacharii waa'ee leadership hooggantoota warri barreessan maal jedhu hoogganaan gaariin hoogganaa biraa biqilchaa jedha. Hoogganuu jechuun beektee hannamni hedduun hin argin arguu jechuudha. Dhalli namaa guutuun hin jiru. Wanta guutuun hin jirreef han ani hin argin namni biraa kanaaf argu gootee guddifachuun jajjabeeffachuun biyya sana ummata sana ceesisuudhaaf gargaara. Obbolammaan anumatu beeka, anumatu arge, anumatu fala barbaade gaafa jedhe badin gaafas dhufa. Garuu namoonni kaanis jirtu fala ummata keenyaadhaaf fala barbaachisu sana keessatti qooda fudhadhaa. Wajjin haa hojjennu yoggaa jedhamu han ani otoon argin hafe ni jiraachuu mala ani otoon beeku dhiisuu kooti miti. Isa naa fidaa finneetii ummata keenya laga ceesifnaadha. Achi keessa ogummaatu jira. Warri kaanis dogoggora obbolammaan faagodhaan yeroo darbe lakkaa'u qofaas miti. Yoggaa isaan dogoggoran dogoggortee ta'anii himuu tokko. Garuu isaan dogoggoran qofaas lakkaa'us osoo hin taane garaa qulqulluutiin walitti dhufanii haasa'uun karaa wal qabsiisuun ummata keenyaaf faladha. Ummanni keenya gaafasidha humna ta'ee ba'a. Yoo akkuma jedhame akkuma argaa jirru kana namni hin nagadoo ta'e namni hin qotatu yoo ta'e ijoolleen hin barattu yoo taate beelatu dhufa rakkinatu dhufa. Gaafa namni tokko rakkate gaafa namni tokko beela'e halagaan salphaatti namoota isaan wajjin hojjetu namoota isaaniif jilbeeffatu argachuun baay'ee salphaa ta'a. Kana akkan taane gochuudhaaf har'umaatii jalqabanii wajjin hojjetanii dogoggora darbeedhaa irrattis fala gara fuulduraattis immoo dogoggorri akkasii akka lammaffaa hin dhufne gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan jalqabarratti kaafne. Kan dursoon itti jiru fedhii ummata keenyaati. Fedhii paartii miti. Fedhii aangoo nam tokkee miti. Kan dursoon itti jiru. Fedhii ummata keenyaa. Ummata keenya isa gaaga'ama adda addaa keessa darbe, isa gaaga'ama adda addaa keessa har'as jiru. Isaaniin baraaruu danda'uu nuti jira jedhanii yoo xiyyeeffatanii adda addummaan isaanii hiphataa deemti. Han adda addummaa isaanii guddatu yoom ta'a yogguu fedhiin paartii fedhii uummataa hoggaa caalu. Fedhiin nam tokkoo fedhii uummataa hoggaa caalu gaafas rakkisne. Kanaafuu gabaabaatan jechuu barbaadu ija lamaatiin qofaa ija laaluuni akkuma fakkeenyaaf gama ija lamaatiin ilaaltu beektee angilee probably 180 qofaadha ilaaluu danda'a ta'a. Isaa booddee kan jiru agarru ta'a. Nama tiimii biraa tokko immoo karaa biraatti akka ilaalu gochuun haala keenya jireenya uummata keenyaa more complete, more ogummaa kennaafii beektee qara qabaata beektee yaadni keenya gaafas. Qara qabaatee kutuu danda'a, humna qabaatee cabsuu danda'a yoo namoota adda addaa walitti fiddee mariisiftee eessa deemnu asii kaanee garam deemna waggaatti jettuu kaaftu. Amma fakkeenyaaf warra waggaa waa'ee fakkeenya tokkotti kaasuuf inni waa'ee waggaa research conduct godhanii nam tokko han gochuu danda'u beektee han arguu danda'u akkuma nam tokko sana fe'illee haa baratu limited amma xiqqoo tokko. Garuu maal godhu warra wal fakkaatutu wajjin dhufee wajjin qorateeti wajjin hojjeta. Maal jechuudha dogoggoranni tokko kaasuu bira darbuuf ka'e jalaa qabee fi jabina isaas tokko irratti immoo daddabalee fi gara fuulduraatti ajandaa yookiin immoo qorannaa
keessa seenuu danda'u, deep wanta ilaaluu danda'u gochuu danda'a. Akkasuma beekte poolitikaa keessattis poolitikaan adda addaa barbaachisaan ta'uuf kanaafi. Han inni tokko argu, ajandaa inni tokko argee gara fuulduraatti deemuu danda'u, non necessarily hunduma addunyaa kana hundumaa qabatu jechuun hin danda'amu gonkumaa. Waan ta'eedhaa fi wajjin dhaabbachuun, wajjin hojjechuun, waan mari'achuun sun hin barbaachisaa ta'uuf. Ani amma jalqabamaa jiru, kan jalqabame kuni yaada gaariidha, jajjabeessaa, wanti kun itti fufuun itti jira, wanti kun aadaa ta'uun itti jira. Yeroo beektee gootota jedhanii namoonni kaasanii yeroo baay'ee warra akkasiiti beekte. Warra yaada waa ce'umsisuu danda'e. Warra ofiisaa ka'ee nama reebee nama ajjeesee nama cabse miti. Inni biyya Habashaa sanatti argineerra. Isaaniinis iddoo keessa hin qabu, uummata Oromoo san giddee keessa hin qabu. Akka gadaa sanatti immoo yoggaa yaadne, yoggaa wajjin hojjechuun sun yoo jajjabaate humna ta'a uummata keenyaadhaaf. Isaanis warri amma poolitikaa gaggeessituu kana kan seenaa keessatti irreejistardii ta'u, warri seenaa barreessan maqaa isaanii ni kaasu positively. Aangoo isaanii har'aaf miti seenaa keessatti akkamittiin mul'adha. Warri seenaa barreessu maannaan jedhu gara fuulduraa isarratti xiyyeeffachuun isaanitti jira. Yoggaa kan irratti xiyyeeffatan rakkinni isaan iddoo jiru yookiin immoo adda addummaan isaan iddoo jiru hin xiqqaatti beektaa. Kanaafuu isarratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa siifan argannaa jechuu barbaadetaniif. Achuma itti turre Dr.Benyaa ammas mootiin deebi'aa. Aktivistoonni garaagaris kaasaniiru. Amma fakkeenyaaf Jawaris kaaseera. Dhaaboleen siyaasaa garaagaris yaada kaasaniiru. Abbaan Gadaas yaada kaaseera. Hunda kana waliin gahuu hin dandeenyu. Garuu waan lamaan tokkotti bu'een isatti aanutti dabarra. Amma Jaal Daawudii yaada inni kaase keessaa tokko rakkoolee asiin dura qabnu sana irratti haasofnee faayila sana cufneetu yookiin immoo gara itti deemu sana gara fuulduraatti akkaataatti xiyyeeffannu irratti waliin dubbachuu qabna kan jedhudha jechaadha. Rakkoo baay'eetu ture jechaadha. Walloliinsi, wal amantaa dhabuun waggaa dheeraadhaaf biildi godhe sana jechaadha. Akka nu hubadhate jechaadha. Kan biraan rakkoo uumamu lakkuma obbo Lamaan haasa'aa ture sana kan inni informationii wal jijjiiruu danda'u nutti jira. Isin nu caalaa informationii qabdu yoo isin informationii nu jijjiirtanii akka dhaabolee siyaasaatti karaa ittiin isin gargaaru qabaachuu mallaadha. Kan inni haasa'u tokkocha. Jijjiiramni amma deemu kunis baay'isee akka nuti fufuu qabu. Karaa barbaachisan akka bukkee dhaabachuu hin danda'amu kan inni dubbate. Namoonni garaagaris waan akka siyaasaaniiru. Kan biraa kan itti dabalu Obbo Baqqalaa Garbaa keessaayyuu adda baasee rakkoon adda bilisummaa Oromoof walii galtee isin turtan suni waraanni kun kan keenya, waraanni adda bilisummaa Oromoo kan Oromooti. Duras uummata keenyaaf bilisummaa keenyaaf caakkaa keessa taa'aa turanii har'as caakkaama keessa jiru akka Oromaatti ilaalamanii bakkee keessa deemaniitu bakkee keessa bulanii bakkee keessaatii waan argatan nyaatanii jiraachuun sirrii mini furmaatatti barbaaduu qabdu kan jedhu mootummaa Oromiyaattis hojiirra akka inni atattamaan ga'uun irra jiru dubbata. Obbo Lammaanis immoo irratti hojjetaa akka jiran deebii kenneera. Mee waa'ee kana irratti itti buutu yaalte? Beektee anaafatti siviiliyan biyya faranjii jiraanna. Yaaddoo malee jiraanna. Warri bosona jiran suni garuu yeroo hundumaa yaaddoo keessa turan. Yaaddoo eenyu sodaatu? Wayyaanee OPDO adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo warra wayyaanee OPDOtu natti dhufaa inni sodaatu. Warri OPDO immoo warri adda bilisummaa Oromootu bakka kaampii keenyatti natti dhufaa inni sodaatu. Wanti sodaan suni beektee sammuu isaanii keessatti itti seerudha. Hangaaf tokko gaafuma tokkootiin kaatee kanaa booddee wanni sodaannu kanaa booddee wajjin hojjennaa waggaa itti kaatu salphaa isaaniif hin ta'u. Wal amantaa sana ijaarrachuun. Kanaafuu in fact yeroo baay'een jajjabeessuuf yaalaa ture. Beektee jarri kun walitti dhufanii wajjin haasa'u nutti jiru continuously. Qabxii kaasanii
dogoggorri ture sun maal ture? Dogoggora darbe san irrattis dhiifama walii godhanii wanta baay'ee keessa darbame beekte namoota baay'eetu anis tokko sanis tokkos hiriyoonni isaanii hawajjin ba'an hawajjin kakuu walii galan dhabaniiru. Sammuu isaanii keessatti beekte namoonni salphaatti han dhiiftu miti. Kanaafuu waan akkasii kana sii dhiiseera naa dhiisi jedhanii akka gara fuulduraatti deemaniif dogoggorri sun eessaa ka'ee tokko lama sadii jedhanii waggaa kaawwatan. Dogoggorri akkasii kana lammaffaa kan deebinetti cufanii darbuu danda'u. Lammaffaa isa darbe qofaas miti. Ammoos dhiyooma kana keessa waliin galtee Asmaraatti ta'e kun Eertiraatti ka'e tuni. Innis waliin galteen suni waliin jedhame sana iddootti buusuu yookiin immoo han jedhame sana guutuun waggaa dadhabamu. Jarri kun ambiraasamus immoo ajandaa biraa qabu han jedhu kaasisa beekte. Kanaafuu wal amantee sanaadhaaf waliin jedhan sana guutuun barbaachisaan ta'uuf kanaaf. Kunis immoo isaa ammasuma gara booddee deebise. Fedhiin Oromoo haa dorsu otoo jedhame gaaffii nan biraan jiru. Rakkina jiru kanaadhaaf falli argame. Fedhiin Oromoo haa dorsu jechuurra fedhii paartii fedhiin koo haa dorsu gaa jedhe dhufuudha. Dogoggorri akkasii kun ripiitii ta'aa jira. Kanaafuu dhumarratti uummata Oromoodhaaf nan cicha. Uummata Oromoodhaaf nan falma. Uummata Oromoodhaaf lubbuu koo kenna yookiin kenneera waggaa jennu taane ajandaa Oromoo sararratti haa xiyyeeffannu. Kun jechuun maal jechuudha? Warshakkii isaan iddoo jiru kanaadhaaf fala ta'ee jechuudha. Qoosaa keessa beekta namoonni tokko tokko qoosaatiin waa tokko himu beekta. Maannaan jedhe tokko amma xorataa ba'uufan qophaa'a gaafaan xorataa ba'ee biyyan galaanaan jedhe. Gaariidha kamaaleedhaan jedheen takka ture immoo maal jedhe lakkeen nan jijjiira yaada koo jedhe maalii jennaan warri waraanni adda bilisummaa Oromoo tolummaa isaaniitti sarviisii waggaa lubbuu isaanii kennaa turani galatoomi jechuurra isaanii ari'aa jiru. Ani yoon gales ani wanta baay'ee fudhadhee galuun qabu kanaafuu tola laachummaa kanaan barbaadan fakkaata kanaafuu ani lakkan hin galuu naan jedheen xiqqoosa. So maal jechuu barbaadetaniini waraanni adda bilisummaa Oromoo kun beekte hundumaa caalaa hannanni kennu lubbuusaa dhala namaadhaaf han lubbuusaa caalu hin jiru. Gootonni kun beekte lubbuu isaanii kennuudhaaf warra komitii godhe nyaata gaashaa ta'uu hin qabaatiin dhugaatii gashaa ta'uu hin qabaatiin bakka ciisaa ta'uu hin qabaatiin bir'uu keessa har'amoo boroon du'a otoo jedhanii komitmentii warra akkasii kenne kana beekte kabajaa guddaatiif fudhachuun nutti jira. Ani otoo obbolammaa ta'e dhuguman jira. Kabajaa guddaatiif fudhachuun nutti jira kana. Lubbuu isaanii kennanii dhalli namaa hundumaa kan caaluu fi lubbuu caalu hin jiru. Isaan garuu lubbuu isaanii Oromoodhaaf kennanii warra kana komitmentii akkas agarsiisan. Isaaniidhaaf kabajaa qabaachuun nutti jira. Kabajaa qabaachuun keenya maal jechuudha? Safety and security isaanii tiksamoo nutti jira. Waraanni mootummaa federaalaa amma isuma eeggaddaa kanallee karaa Gojjam ce'ee akkas loorsisaa jiru akka nam tokko nama aduu illee nima. Kun maaliif ta'a? Ijoollee gootota keenya, ijoollee lubbuu isaanii uummata Oromoof kennan akkan mootummaan waraanni mootummaa isaan akka isaan irratti xiyyeeffatu gochuun hayyamuun maaliif ta'a? Waan akkasii kana
akkan taane gochuu danda'uun barbaachisaadha. Dhumarratti maal ta'a beektaa? Dhumarratti maal ta'a? Yoo ijaaramnedha. Uummata keenya kan tiksu yoo qabaannedha. Tika ijaarrannedha. Biyyi halagaan nu nyaachuu mi'eeffate Oromoon kanaa booddee nuuna yommuu jedhin taa'u. Yeroo hundumaa dhakaa isaanin galagaddashine hin jiru. Tika keenya jabeeffachuun barbaachisaadha. Ijoolleen kun namoonni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo fedhii isaaniitiin baala nyaatanii bokkaa keessa aduu keessatti qaqamanii koomitmentii warra akkasii kennee fi kana kabajaadhaan eegaa ariisama isaan irra gahaa jiru kana irraa ittisuu danda'u nuti jira. Kun eessaa dhufa egaa ummata fedhiin ummata keenyaa dursu. Wal amantaa ijaarrachuudhaaf dogoggora darbee sanarratti haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Wal gargaaruudhaafis immoo iyyuu akkuma jedhame beektee maal wal gargaarra inni walii kaane maarratti si gargaara wansi jedhee gaafadhe maarratti akkan si gargaaruu natti jedhu yoo natti hin himanne homaa si gargaaruu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu yaada wal jijjiiruun qabxiilee adda addaa wal jijjiiruun walii hiruun baay'ee barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf biyya Faranjii keessatti Ameerikaa keessatti yoo ilaalte paartiin Dimokiraatii fi Rippaabilikaan wal dorgomu. Deeply wal dorgomu. Garuu information yoggaa ta'u waa'ee biyya isaanii yoo pirezidaantiin Rippaabilikaan ta'e gruupiin tokko paartii sana keessaati Dimokiraat keessaa information inni argatu isaanis hin argatu as equally. Maaliif dhumarratti fedhii biyya isaaniiti. Fedhii biyya sanaadhaaf hantiksuu danda'u paartii tokko qofaa ta'uu hin danda'u. Paartiin tokko akkuma jabinallee hanfa'illee haa qabaatu dadhabina hansaa qaba. Lama ta'anii sadii ta'anii hojjechuun barbaachisaa wanta ta'eef information share walii gochuun qabxiilee adda addaa walii share gochuun wal gargaaruu sanarratti eessatti si gargaaraa eessatti maaliif si godha sanarratti bu'aa qabaataa jechuu barbaadetanii. Galatoomi Dr.Benyaa Israa'el gaaffii mamma waa'ee obbo Daawit Ibsaa fi Baqqalaa Garbaa kanarratti waan dabaltu qabdaa mee utuu sabtaanutti hin darbin. Sagalee kee. Mute gooteerta. Rakkinni jiru dhaaboliin kanatu walirratti ba'aa ta'aa jiran natti fakkaata. Maaliin akkamiin walirratti ba'aa ta'aa jiru akkaataa isaan itti walirratti ba'aa ta'aa jiranii akka itti walii galanitti haala itti walii galan sana fiixaan baasuu dadhabuu isaaniiti. Adda bilisummaa Oromoos hin taa'e ta'uu yookiinis immoo warra mootummaa biyya bulchaa jirutu jalaa dide haa ta'uu hin beeknu malee isaati haalli sun lafarra harkitachee ituu hin xumuramin yeroo fudhachuun suni rakkina inni uume hubanneerra gaati. Kanaafiyyuu rakkoo uumameef jarumatu walirratti ba'aa ta'e isa jedhu jenneedhuma yoo bira dabarre ta'a. Haalli sun garuu akkasiin akka inni itti hin fufne abdii qabna. Akka inni furmaata argatu abdii qabna. Oromoo keessa dandeettii guddaatu jira. Dandeettii guddaa jiru sanatti dhimma ba'uudhaaf mootummaan kun dandeettii hin qabu yookiin obsa hin qabu taanaan rakkina guddaadha kun. Dandeettii Oromoo keessa jiran keessaati inni guddaan tokko Oromoo lubbuu isaa Oromoof kenne sana ofitti fudhachuu danda'uudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jechuun adda bilisummaa Oromoo aangootti baasuuf lola utuu hin ta'in faayidaa Oromootiif lolaa ture. Faayidaa Oromootiif mirga eenyummaa Oromoo tokko kabachiisuudhaafiti lubbuu isaa tokko wareegee waan ta'eef isaatiif fedhu sana dhugoomsuudhaaf dabarsee of kennedha.
wanti suni sanaaf kabaja qabna taanaan akkuma Dr.Benyaan jedhee Oromoodhaaf kabaja qabnaa jechuudha. Waraana biyyattiin qabdu keessaati amanamaan isa kana ta'anaaf akka garaa kootti, akka mataa kootiitti, akka yaada kootiitti maaliif inni kuni isa of kennedha. Isa lubbuu isaa Oromoof kennedha. Daangaa Oromoo faayidaa Oromoo tiksuudhaaf waraana kana caala eenyuyyuu sacrifice kaffaluudhaaf kan itti seene hin jiru. Maaliif mindaaf seene tun ta'ini, faayidaaf seene tun ta'ini mirga Oromoo kabachiisu qofaafiti lubbuu isaa kennee bosona seene waan ta'eef jara akkasii kana ofitti qabuun hamma danda'ametti mootummaa biyyattii kanaa keessaati waraana biyyattii kanaa keessaati isa amanamaa mootummaa sanatti aanu ta'uu kan qabu isa kana natti fakkaata anaan akka yaada kootiitti akka amantii kootiitti. Yoo kana amanuu hin danda'u ta'e mootummaan suni Oromoo xinnoo ishee wal beekuutu rakkina ta'a natti fakkaata anaan. Maaliif Oromoon walii lama beektaa. Oromoo isa ofii jiraatuu fi Oromoo isa Oromoof jiraatudha beektaa. Oromoonni Oromoof jiraatu suni yeroo fedheyyuu taanaan hamma dhuma lubbuu isaatiitti mirga uummata sanaa dabarsee hin kennu. Ofii isaa dabarsee kennarraa kan hafe. Kanaaf just sana understand gochuu baruun gaariidha beektaa. Dhaaba keenya jalatti hoogganama miti mini wanti isaa. Oromoo jalatti hoogganamaa jira wanti kun. Oromoodhaaf hoogganamaa jira wanti kun. Sigalee mana gaarii keessa tun ta'ini bosonadha kan inni jiru beektaa. Air conditionerii hin qabu qorraa fi ho'atutti waan inni ta'aa jira. Sana hubachuun wanta nama warra mootummaarra jiru wanta isaan rakkisu natti hin fakkaatu. Jara kanaaf kabajaa qabaachuunis gadhee miti natti fakkaatanaaf gaariidhanaaf. Maaliif waraana bilisummaa Oromoof kabajaa qabaachuun Oromoof kabajaa qabaachuudha. Waraana bilisummaa Oromoo ajjeesuu jechuun garuu wanta salphaa natti hin fakkaatu. Sanarraati of eeggachuu danda'uun mootummaa kanaaf wanta murteessaadha. Maaliif Oromoo wajjin wanta hamaa keessa seena mootummaan kun sana godha taanaan. Namni tokko lubbuun qabsaa tokko darbuun qabu. Lubbuun Oromoo tokko darbuun qabu. Oromoo keessatti biyyuma Oromoo keessatti wanti akkasii mudachuu hin qabu. Oromoon Oromootti dhukaasee Oromoo tokko ajjeesuun fafa. Kanaafiyyuu mootummichi irraa of eeggachuu qaba. Waraana isaa barsiifachuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo nan amanaa akka inni Oromootti hin dhukaasne. Nan aman dhibbaatti amanaa hin godhu kan. Kanaafiyyuu wal hubachuun gaariidha. Wal hubachuun gaariidha. Oromoo hubachuun gaariidha. Oromoo baruun gaariidha. Oromoof immoo dhaabbachuun immoo hundaa caalaa gaariidha. Kanarratti mootummaan biyya bulchaa jiru sunitu hojjeteeti isaafis gaariidha. Biyyattiifis gaariidha. Oromoof immoo bu'aa guddaadha bara. Na wal hubannoon akkasitti dhiyaachuu akkasitti waan ta'uu qaba. Aangoo eenyuuf miti beektaa dhaabi waraanni kun kan inni bosona jiru. Waraana nam tokkee mini bara. Akka waraana nam tokkeetti yommuu dhiyeessan gaarii mini beektaa. Waraanni bosona keessa ture sunii fi amma bosona keessa jiru suni waraana nam tokkee yookiin kan abaluu hin jedhamu. Waraanni sun waraana kooti, waraana keeti, waraana Oromoo maraati. Baay'ee keer goona. Eenyu warra aangoo irra jiruuf miti warra bosona jiruuf keer hin godhan natti dhaga'ama. Isadha kan natti aanu, isadha kan naaf du'aa jiru. So mootummaan illee akka sanatti yaaduu qaba. Maaliif isaafillee du'aa jiran? Isaafillee wareegama kaffaluudhaaf qophii kan ta'ee jiru isa qofaadhaan. So waan ta'uun barbaachisaa mini beektaa ruud ta'uun barbaachisaa mini. Warri aangoo politikaa irratti wal lolan aangoodhaaf wal lolan dhimma mataa isaaniiti. Garuu waa'ee kanarratti of eeggannoo guddaatu barbaachisaa ta'a beektaa. Maaliif eenyuyyuu waraana bilisummaa Oromoo ija gadiitiin ilaaluu hin danda'u. Fakkaatus hin mul'atu. Oromoo biratti fudhataman qabus. Adda bilisummaa Oromoo ta'uu dhiisuu dandeessaa.
dhaaba kamiyyuu hoogganuu dandeessaa yookiin deeggaruu dandeessaa yookiin miseensa dhaaba kamiyyuu ta'uu dandeessa. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hundumaayyuu waraana bilisummaa Oromooti. Akkasitti hubatu akkasitti hubatame gaariidha naaf. Baay'ee gaariidha gaasaa. Solomon waa tokko dabala. Okay. Jecha tokko Oromoon maal jedhe seete dhiyoo kanan bareeman jecha kana. Namni gosa sadiitu jira jedhe. Inni tokko isa ganda jiru. Inni biraa immoo isa gandaaf jiru. Inni sadaffaan immoo isa gandi ittiin jiru. Okay? Irraan deebi'a. Isa gandaaf jiru, isa ganda jiru, isa gandaaf jiru, isa gandi ittiin jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo isaan gandi ittiin jirudha. Isaantu ganda Oromoo tiksaa jira. Warri kaan nuyi warri ganda jirru, warri gandaan jirru, warra gandi itti jiru kanarratti bobba'uun ittiin jiru jechuu barbaadetani. Galatoomii Dr.Benyaa. Israa'el sitti deebi'a amma sa'aatiin jaraa dhumeera daqiiqaa lama sii kenna yeroo biraa bal'inaa itti deebina. Dookumentariin amma gidduu kana ba'ee jira waa'ee miidhaa yeroo sana ture. Daqiiqaa lama keessatti dookumentariin kun agarteetta yoo ta'e rakkoo mootummaan waggaa 27 uummata Oromoo keessaa raangaa ture keessaa baay'ee xiqqoodha. Innaa ilaalte namoonni kana caalaa miidhamanii ijoollee bakkeetti waraabessi nyaatetu jira jecha. Kan mana hidhaatti wajjin turre jechaadha. Ijoolleen kan gidiraa meeqa arganii waggaa 20 mana hidhaa keessa turantu jira jechaadha. Kan kaatinaa harkatti qabatanii makaraa meeqa arganiitu jira. Argiteetta jakeetiin baay'ee isaanii. Ganaa gadi ba'a. Yoo dhuguma gadi baasuun barbaachisaa ta'e gadi baasuu qaba jechaadha. Oromoon mootummaa eeguyyuu dhiisee ofuma isaatiin qaamni tokko investigeet gochee gadi baasee dookumentarii addaa irratti qopheessuu qaba jedheetiin yaada baay'inaan. Hundoo keenya irra namoota baay'ee irra rakkin akkasii ga'e jechaadha. Anamma yeroo sana wanta narra ga'eerraati karaa harka kompiitaa kan amma yeroo baay'ee inni walakkaa isaatii ciisa. Dafee irraa galagaluu natti jechaadha rakkina sanarraa kan ta'e. Namoota baay'ee irra ga'e jechaadha. Amma yeroo gaa'isa dhaggeeffannu miirri namooti kana miidhaa turan seeratti dhiyaataa jiru. Warra yaade keessa warra hiwaatis qofa miti. Hiwaatii dudduuba goranii kan hojjechiisanii Oromoonumti dhaaba OPDO duraanii keessatti Orommaan jennu duraanii keessa turan sun keessi kan daandii balbala Oromoo itti agarsiisee manatti fidee yookiin immoo dhaqee manaa fuudhee isaanitti kennu isaan ture jechaadha. Nama biraan ture. Ofii keenyaan ija keenyaan agarsiisa baay'ee isaanii. Yeroo hidhamnee wajjin rakkataa turre mana hidhaatti argineerraa deennetii isaanii argineerraa kan qabee Oromoo fidaa ture Oromoodha. Karaa warra Amaaraa seenaa fudhattee waanuma akkasiitu jira. Akkamitti ilaaltamee kaname? Amma wanta akkasii kun wanta hamaadha baay'ee cimaadha beektaa wanta Oromoo kan warra kaanii baay'ee hin beeku kan Oromoo baay'ee hamaadha. Oromoo irra kan ga'e. Ituu karaa irra deemnu obboleessa keenya yookiin gwaaddanyaa keenya yookiin fira keenya of biraa dhabaa turre jiraanni beektaa. Waan salphaa miti. Kanaaf iyyuu isa akkasitti dhimma propagaandaaf yommuu itti dhimma ba'amu xinnoosee waan gaarummaa hin qabaatu. Maaliif kana caalaa guddaadha wanti sun. Ilaamee intalatu abbaa jaallattu tokko of biraa dhabee forever. Ammallee alalaalaa jiru bar. Hin deebine jarri sun. Wanti kana caalaa nama dhukkubsu hin jiru bar. Haadha manaatu abbaan manaa ba'eeti ituu hin deebi'in hafe. Ijoolleetu abbaa ishee biraa fudhatamee ituu hin deebi'in hafe. Obboleessa keetu ba'ee ituu hin deebi'in hafe. Hiriyyaa keetu ba'ee achumaan hafe bara. Bakka inni bu'e hin beektu, wanti isaan godhan hin beektu. Wanti kun wanta hamaadha, wanta sammuu keenya keessaati ba'u. Jarri nu bulchaa turan sun, jarri biyyattii sana bulchaa turan sun bulguudhaa jedhanii. Bulguu caalu jarri sun waraabessa foon namaa nyaatu warra gadheedha bakka uummata gadheedha bara. Wanta kana salphaatti akkasitti himta miti bara. Kuni wanta guddaadha. Warra irra ga'e sana duwwaa jedhu warra
maal warri lubbuun jiraachuuf baduun isaanii hin baramne baay'ee hedduutu jira. Namoota baay'eetu jira. Egaati isa gaati yeroodhaaf hamma isaan ga'u tokko wanta guutee dhangala'e biyyattii guutee dhangala'e keessaati fal'aana waa xiqqoo tokko fudhatanii ishee agarsiisan malee isaati baay'ee Oromoonni just himameen dhumu. Yeroo tokko akkuma addi bilisummaa Oromoo biyyaa ba'eetiin kaampiin dhidheessaa guutuu ture. Kaampiin Baalee guutuu ture. Hursoon guutuu ture. Achi keessatti nama meeqa ajjeesan, nama meeqatu du'e, nama meeqa waraabessi nyaate tu karaa wallaalanii tu badanii deemanii. Kana hundumaa himnee fixuu hin dandeenyu. Wanti isaa baay'eedha. Wanta qotee bulaa qonnaa gaarii qotuu danda'u tokko qotee bulaa wagga waggaatiin midhaan gaarii haamee galfachuu danda'u gombisaan isaa guutuu ta'e gootaraan isaa guutuu ta'e kan sa'a qabu kan hoolaa qabu kan re'ee qabu kan farda qabu kan gaangee qabu kan harree qabu yommuu argan ko qabaniitu lafaa ofumaati maaliif sooromteedha maaliif humna maaliif hojjetteedha dhimmu isaan gara fannitti footoogiraafii kaasnee gaazexaa irratti maxxansaa turre waan akkasiitu jira baay'eetu jira. Kan unumti gaazexaa irratti maxxansaa turre sun maqaan namaa sun amma naatarraa'ee fi lakkaa'ame waan dhumu hin fakkaatu siigalee. Kanaaf amma eenyutu kana godhee eenyutu sana godhee egaati miidiyaadhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. Maaliif wanti kun gara mana seeraatti adeemaa jira. International Human Rights isaan wanta kana hordofaa jiru. Koortiin addunyaa kana hordofuu qaba. Ilaalme kun wanti Oromoo irratti ta'e wanta naaziin warra jiru irratti godheen oli bara. Agaati ammoo Nuremberg mana seeraa addaa tokkotu ijaaramuu qaba wanta kanaaf siigalee. Oromoo lafarraa balleessuudhaaf wanta ta'edhaan wanti kun. Maal hin beektu ati ilma mucaa isaan ajjeesanii bakkeetti gatanii waraabessinaa ittiin ajjootti hin beektu ilma Maaster Yoonaataa. Ilma Maaster Yoonaataa yaa. Innaa maali kun baay'eedha. Ajjeesanii waraabessaaf kennan miti karaa nan beekan ijoollee obbolaa wal duukaa ba'an Yoonaataan kabaa beektaa? Unatu kabaa beektaa? Ijoollee meeqadha isaan obbolaa meeqadha kan wal duukaa akka isaan manca'an ta'e. Jarri kun qomoo Oromoo balleessuu duwwaa miti maatii balleessuutti ka'ani. Uummata gadheedha jarri kun uummata bulguu caalaa maqaan jiru jiraannaan kennuufi warra danda'amudha. Jara kana mana seeraa kafiteenyaa firdi beet xaqilaa firdi beet no jara kanaaf mana seeraa naaziidhaaf Nurembergitu dhaabate yeroo ta'eef warra kanaaf manni seeraa haaraan dhaabachuutu irra jira. Jara kana kan ilaalu keezii kana addatti kan ilaalu dhaabachuutu irra jira. Alaa haa dhufu eessaa haa dhufu jarri kun seeraan akkasitti asitti dhiyaachuu min. Akkasitti warra ammam immoral akka isaan ta'an morally ammam akka isaanii kufuu ta'an warra bloggeroota isaanii warra social media activistoota isaanii irraan arga yommuu waan isaan barreessan. Si jibbisiisu beektaa wanta nama jibbisiisudha wanta fokkataa wanta gadhee wanta fokkisaa Oromoo keessatti uumamedha kun. Wanta isaan Oromoo irraan gahan waan salphaa miti bara. Itu akka addi bilisummaa Oromoo mootummaa cehumsaa keessaa ba'eetiin fi isaan duraa kaasee Oromoo isaan sassaabaa turan bakka isaan akka isaan ga'an hin beeknu. Kun wanta salphaa miti ammatu isaan kun gadi ba'anii himataniiti seenaa guddaadha seenaa baay'eedha. Gaafa ganda keessa deemneetu gaafannee wanta isaa hin barreessina ta'eeti Oromoo dhiyeessiti uummatumti Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaayyuu imimmaan hin qabatu. Wanta hamaa wanta fokkisaadha wanta ta'aa ture. Kanaafiyyuu eenyutu kana godhe jennee dubbachuu hin dandeenyu. Oromoon keessa jira. Amaarri keessa jira. Uraageen keessa jira. Hundumaa namoota gaggadhee ta'an hundumti isaanii kana keessatti qooda fudhataniiru. Namoota gaarii kan kana keessatti qooda fudhatan. Namoota gadhee ta'antu keessatti qooda fudhatan. Jarreen kana seenaan
hin baasa. Garuu seeraaf yeroo isaan itti dhiyaatan dhufuu qaba. Maaliif dhiifama inni jedhamu kun anaaf naan galu nama abbaa koo ajjeesan akkamitti akkan dhiisuuf naan galu yoo waaqayyo achumaan dhiisuuf akka ta'u akka godhu godhee dhiiseef malee jarri kun jara gaarii miti jara gadhee kan ammoo seeratti dhiyeessuu qabna. Uummata Itoophiyaa ilaaluu qaba. Ijoolleen irraa barachuu qabdi. Ijoolleen ola deemtuun qoosaa isaaniitiin just they made a joke waan isaanii du'a namaatti jookii hojjechaa jiru si galee. Kana dhaggeeffachuudhaaf fedhii hin qabnu nuti beektaa. Obsa isaallee hin qabnu beektaa. Kanaafiyyuu yoo hin danda'ama ta'e manni seeraa haaraan internationally asuma biyya kana keessatti dhaabatee akkaataa jarri kun seeratti itti dhiyaatan barbaachuu gochuutu irra jira malee isaati akkasitti teenya walitti hin qoosnu beektaa. Amma nama meeqadha kan TV irratti mul'ate ijoollee muraasadha beektaa. Ijoolleen sun sacrifice isaan kaffalan hamaadha. Wanti isaan irra gahe hamaadha. Salphisee ilaaluu koomni beektaa. Kaan isaanii lubbuu dhabaniiru tasfaa'uun fa'aa. Ijoollee baay'eedha. Ijoollee wareegama guddaa kaffalanidhaan. Sana dhiisteeti garuu yommuu warra wanta kana gochaa kana raawwate mul'altu warra Oromoo keessaatiin namoota baay'eetu keessaa harka qaba. Amaara keessaatiin namoota baay'eetu irraa harka qaba. Bakka bakkaatti ganda gandaatiin namoota baay'eetu akka keessaa harka qaba. Hundumti isaanii badii dalaganiif itti gaafatamuun dirqama. Maaliif ijoolleen keenya ijoollee xixiqqoon generationiin inni dhufu kuni badiin akkasii yommuu dalagamu itti gaafatamni jiraachuu isaa hubatee irraati barachuu qaba. Kanaafiyyuu akkasittan hubadhaan Solomon. Galatoomii Israa'el Dr.Benyaa Dhugaasaa achuma nu xumurtaa. Ani haasaa gurbaa tokko keessaa wal fakkeenya isaaniitu immoo na dhiba baay'ee. Anillee yeroo maayikilaawiitti nu geessarni anaaf tasfaa'edha. Iddoo garaagariitti nu baasanii reebanii waan meeqa godhaniitu deemnee dadhabne jechaadha. Gara lamaniidhaatti nu geessaa. Innaan gurbaan tokko gararraa taa'eetu mina argoo ነው እነኚህ ሰዎች እንደዚህ እንኳን መራመድ ያቃታቸው እና እኔ ፖሊሲን የሩባ ሩማ ተለጋቶ ኮጅራ ከመኪና ላይ ሂቃ ሻንጣ ሲያወርዱ ተይዘው ነው ኢንኮልቪናቺ ማልጎ ነው አንደ ጎ ነው አማ ይሮቴ ሰላንቱ ጋ ጀርኩኒ ወሪ ከነ ወጀታ ዱራኒ ትግራይ ትገለኒ the locked Tigray locked godhanii jira completely mootummaanis akka itti galee waa fuudhuun qabu waraana mataa isaanii qabu militarii mataa isaanii qabu sanammoo achitti dhoksuudhaaf immoo Beneeshaanguliin Oromoo irratti kaasu Somaalee Oromoo irratti kaasu sabaaf sablammii asii walitti kaasu mootummaan immoo ishee kana isaan kana fidanii jarra kana fiduun isaanii gaariidha garuu immoo propaganda siyaasaaf akkuma obboleessi koo Israa'el dubbatetti gargaaramuutti sirrii miti jedhee yaada karaa tokkoon akkamitti ilaaltan. Obbo Solomon rakkina isin argitan kana beektee ani nagarree ani yeroo dargeen ba'e garuu nan qorachaa ture waa'ee kana. Warroota maneedhaa dargee keessa turan namoota hedduu naasofsiise. Seenaa yeroo Haayile Sillaasee san tures akka isaan natti himan gaggaafadheera. Hammanilleekis warri yaadatan warri dabarsaa argatan amsaanis nutti himaniiru. Hundi isaa wal fakkaata beektaa. Abbootiin keenya kaakaliin keenya yeroo manillee kan darban yeroo Haayile Sillaasee yeroo dargii yeroo ammas immoo yeroo TPLF kanaan dhufee kun hundumtu wal fakkaata. Wal fakkaata. Bakka tokkotti yeroo hundumaa istiraayikii godhu tokko maal jedhani seete yeroo dargeetti reebeeti fannisee reebee gaafa kaani dadhabaasaa bakka hidhee fannisamee keessa lafa buuseeti achitti dadhabuusaa argeeti. Kana sii wayyaa afaan Amaaratiin areeraa hin maxxattate ምን ፖለቲካ ውስጥ አስገባህ jedheeni. Qaama dhuguu dhiiftee ፖለቲካ keessa maaf seentee jedheeti itti hima namticha kanatti. Maal jechuudha?
qottee aramtee horii horsiiftee aannan isaanii fi kennu malee ati politikaa keessa wanta Oromoo taateef politikaa keessa seenuu sitti hin turreedha. Waan guddaa of keessaa qaba jechi sun. Han isinis keessa dabartanii waanuma Oromoo taataniif waanuma conscious Oromoo taataniidha kana keessa dabartanii. Warri isinis warri kaanis warri kana keessa darbitanii baay'ee isin simtan boona. Beektaa gurbaa hiriyaa tokkotu yeroo isine namoonni Yohaannisiin akka gootaatti himatu, Minilikiin akka gootaatti himatu, Teewodiroosiin akka gootaatti himatu, abaaramaadha. Nama wanjala hojjete goonee seeraan amma barreeffamee wanti kun waan ta'utti wanti kun nurraa dhaabbachuuf ka'an jiru. Okay? Namoonni har'a godhan kun isaan inni darbu. Yaanni isaa garuu gootummaa Yohaannis himamaa ta'e, gootummaa Mallas yoo himamaa ta'e, yaanni suni genereeshinii dhufutti inni darbuusaaf ka'aa jira. Kanaafuu isarratti xiyyeeffachuun baay'isnee barbaachisaadha. Akkuma Obbo Israael kaase court, special court dhiyaatanii jaroonni kun achirratti barbaachisaa ta'e Oromoon hojii gochuun isaanitti hin jiru. International court invite gochuun danda'ama beektaa. International court irratti bakka fair han jedhamee jira waan ta'u. Wanta inni Tigree ta'eedhaaf Oromoon ati murteessa kan jenneef bakka Oromoos hin ta'in bakka Tigraayis naman ta'in namoota international court irraa invite gochuun ni danda'ama. Akkas godhamee fairly akka isaan waan kanatti dhiyaatan gochuun danda'u jira. Yoo ta'uudhaa baate wanti kun asitti dhaabachuuf hin danda'u. Muuxannoo arganne galaallu Teewodiroos kana godhe, Yohaannis kana godhe, Minilik kana godhe, Haayile Sillaaseen akkasii, Dargiin akkasii, Wayyaaneen akkasii dhaabataa hin jiru. Han dhaabatuu dandeenyu, han dhaabsuu dandeenyu theoretically wanti kun abaaramaa ta'uusaa mana barumsaa keessatti yoo itti ijoolleen baratte. Minilik kana gochuusaa ijoolleen yoo baratte, Yohaannis kana gochuusaa yoo ijoolleen baratte, jallina isaanii yoo ijoolleen dhageessee dubbiste malee gootummaa isaanii irratti bobbaafachuun sun bala guddaa nurratti qabaata gara fuulduraatti jechuu barbaada. Akkuma sun kaafte Obbo Israael wanta baay'ee kaase irratti waan dabaluu baay'ee hin qabu maaliif muuxannoo isaa sintu arge beekte ani theoreticaliin dubbisee informationii interview godhan qabu qaba. Waan tokko asitti dabaluu barbaadu. Nama fayyaayyuu miti beektaa maraatuu hojjeesaa turan. Maraatu waanuma shan Oromoo taateef. Dubartii tokko maraatuudha. Kan elementary school jiru. Yennaa isheeyyuu isaan hojjiisee naan jedhan. Kun egaa maal jechuudha? Genocide inni jedhu kana beekte hundumaa categorize gootee, hundumaa jibbitee, hundumaa akka isaan hin dhalle, akka isaan hin dhashine gochuun hiikaa sanyii duugaan jedhu sana kanatu ragaa ba'aa si jechuu barbaadetanii. Egaa daawwattoota keenya qophii keenya yeroo asirratti raawwannu Dr.Benyaa Obbo Israael hedduun isin galateeffadha. Daawwattoota keenya isinis haala irratti mari'anne kana xiinxaltanii akka isin ilaaltanii fi barnoota akka isaan irraa argattan abdii guddaan qaba. Dhaamsin isinii qabu torban kana keessa wiikendii kanarra jechuudha. Ogeessa tokko, Profeesara tokkoon qabaadhee isinii dhiyaadhaa waa'ee magaalaa Finfinnee ilaalchisee akkamitti ijaaramtee miidhaa isheen Oromoo irraan geesse kan hundumaan nama qulqulleessee nu ibsuun qabadhee dhiyaadhaa. Ammasitti nu eeggan isinii jedha. Nagaa Waaqayyoon bulaa.